Ashama jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni addunyaa maraa irratti argamtan akkam turtan akkam sa'aatii kana geessan nageenyi jaalalli argachuun gammachuun badhaadhinni tokkummaan siniif haa baay'atu jecha egaa har'ammoo viidiyoo addaatii walitti deebinee jirra. Nagaan jaalalli argachuun gammachuun siniif haa baay'atu hunda keessaniif warroona shanan gadaa subii egaa maamila taatan sinis immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu sinin jechuu jaaladha. Warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf immoo maamila hin taane sinis immoo maamila keenya taatanii nu waliin egaa beekumsa qabnuu fi walirraa barannee jijjiirama gaarii fiduu ni dandeenya. Kanaaf warroonni shanan gadaaf haaraa taatan subscribe share gottanii nu wajjin akka dhaabbatan abdii guddaan qaba. Kanaaf immoo mallattoo bilbilaa tuqxanii ol godhachuun dagatina. Yeroo viidiyoo hojjennu yeroo tokko egaa viidiyoo yoo hojjennu yeroo sanatti egaa gabaabumatti akka simbira ga'uuf jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo jijjiirama kan jedhu waliin ilaalla. Hundi keessan jijjiiramni maali kan jedhu waliin ilaalla. Egaa jijjiiramni maali? Jijjiirama jechuun maal jechuudha? Egaa jijjiirama jechuun maalidha? Namni tokko hojii hojjetu irratti fakkeenyaaf hojii hojjetu irratti yookaan immoo hojii hojjechaa jiru irratti bakka bakkatti jijjiiroo osoo hin ta'in hojii sanarraa gara waa tokkootti gaafa guddatu kun jijjiirama jedhama. Yookaan immoo oddoo jira jiru fakkeenyaaf dura bakkee tokko jiru yookaan immoo bakka sana yoo deemu bakki sun jijjiirama jedhama. Yookaan immoo namni baratu tokko daree tokkorraa gara daree biraatti gaafa darbu daree tokkorraa gara daree itti aanutti gaafa darbu wanti sun maalinni jijjiirama jechuu ni dandeenya jechaadha. Egaa kanaaf asirratti seenaa tokko waliin ilaalla. Hundi keessan seenaa kanarraa waan hedduu ni barattu abdii qaba. Seenaan kun maalidha? Namicha tokkotu jira. Namichi kun maalidha? Namichi kun nama jijjiirama barbaaduu fi yookaan immoo biyya isaa jijjiiruu nama barbaadudha. Isa kana yoon siniin jedhu biyya isaa jijjiiruu ni barbaada, jijjiirama ni barbaada. Namichi kun maal jedheetu ka'ee dura biyya jijjiiraa yookaan immoo addunyaan jijjiira jedhee ka'e. Addunyaan jijjiira jedhee addunyaa jijjiiruudhaaf waggaa 5 muluu aarsaa kaffalee jechuudha. Maaliif addunyaan jijjiira jedhee edda ka'ee booda maal hojjete waggaa 5f maal godhanni jijjiirama bakka addunyaa jijjiiruudhaaf halkanii guyyaan ni hojjeta, hirriban dhabuu bakka yeroo hundaa jechuudha. Addunyaa jijjiiruudhaaf maal godha? Hirriba dhabee yeroo isaa qisaasessee waggaa 5f muluu aarsaa kaffalaa ture jechaadha. Maaliif addunyaa jijjiiruudhaaf? Maaliif addunyaa kana jijjiiradhee murteeffatee ka'e? Waggaa 5 gaafa aarsaa kaffalu addunyaa jijjiiruu dadhabe. Gaafa addunyaa jijjiiruu dadhabu amma immoo maal jedhee ka'e? Afrikaan jijjiiraadha. Namni sun Afrikaan jijjiira jedhee gaafa ka'u namni kuni Afrikaa jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa ni hojjeta. Amma hirriba dhabee yeroo isaa ni qisaasessa bakka yeroo hundaa maal hojjeta? Egaa Afrikaa jijjiiruudhaaf maal ta'e? Ayyaree bakka yeroo hundaa halkanii guyyaa ni xaaraa bakka wantoota garaagaraa maaliif? Afrikaa jijjiiruudhaaf. Ammas immoo waggaa 5f gaafa hojjetu ammas Afrikaa jijjiiruu hin dandeenye. Amma immoo maal jedhee ka'ee bakka Afrikaa jijjiiruu hin danda'uuti biyyan jijjiira jedhe. Ammas biyya jijjiiruudhaaf filatee ka'e. Maaliif? Naannoo sana jijjiiruudhaaf biyya sana jijjiiruudhaaf ammas immoo waggaa 5f ammas aarsaa kaffalaa ture. Ammas immoo filannoon isaa sun galmaan hin geenyeef biyya jijjiiruu ammas immoo hin dandeenye. Amma gaafa biyya jijjiiruu dadhabu waggaa 5f ammas hojjetee jechaadha. Waggaa 5f gaafa hojjetee biyya jijjiiruudhaaf bakka akkuma kanaan dura waggaa 5f gaafa hojjetee aarsaa kaffalee dheebotee biila'ee wantoota garaa irratti kaffalu ammas jijjiiruu hin dandeenye. Ammas maal jedhe? Biyya jijjiiruu dadhabee naannoon jijjiiraa jedhe. Gaafa naannoo jijjiiru ammas immoo maal ta'e?
namni kun aarsaa hedduu irratti kafalee ammas immoo naannoo jijjiiradhee waggaa 5 karoorfate. Karoora ni karoorfata. Akkaataa ittiin galma ga'u kana ni karoorfata waggaa 5 keessatti. Waggaa 5 kana keessatti bakka amma immoo naannoo jijjiiruun qaba jedhee karoorfate jechaadha. Waggaa 5 gaafa ga'u ammas maaliin namni sun ammas hin injifanne jechaadha. Argitanii? Ammas maaliin hin injifanne. Ammas maal godhee naannoo jijjiiruu dadhabee amma immoo maalan jijjiiredhe ganda tokkoon nan jijjiiredhe ammas karoora waggaa 5 baafate namni kun. Gaafa karoora baafatu waggaa 5 ammas immoo akkuma isaan kaanii karoora baafate waan hojjetu baafate waggaa 5 keessatti ganda kanan jijjiiredhe gaafa murteessu ammas maal ta'e in karoorfate galmaan ga'uu dadhabe. Amma immoo maal jedhe maatii koo jijjiiraa jedha. Maatii koo jijjiiraa. Gaafa maatii isaa jijjiiruu dhufu ammas karoora waggaa 5 baafate. Maatii isaa jijjiiruudhaaf. Maatii isaa maaliif sirriitti jijjiiruudhaaf karoora ammas waggaa 5 baafate waggaa 5 sana keessatti ammas maal ta'e karoora sana galmaan hin geenye. Maatii isaas jijjiiruu hin dandeenye. Amma waan godhu dhabe. Addunyaan jijjiire jedhe jijjiiruu dadhabe. Afrikaan jijjiire jedhe jijjiiruu dadhabe. Maaliif baasii ni baasaa waggaa 5 karoora ni baasaa baasii malee karoora ni jiru. Galmi ga'is hin jiru. Naannoo dadhabe, ganda dadhabe, maatiin jijjiira jedhe dadhabe. Lakkaa wanta hin jijjiiramnetu jira jechuudha. Wanti hin jijjiiramne sun maalidha? Namni sun biyya jijjiiruun dura, naannoo jijjiiruun dura, yookaan immoo ganda jijjiiruun dura, maatii jijjiiruun dura ofii isaa of jijjiiruu qabaadha. Argitanii? Lakkaa biyya kana hunda dadhabe lakkaa ani hin jijjiiramne. Argitanii? Ani hin jijjiiramne. Kanaan booda maal gochuu qaba? Karoora waggaa 5 maal godha? Of jijjiiruun qaba dursa. Addunyaa toon jijjiirin, biyya toon jijjiirin, ganda toon jijjiirin, maatii toon jijjiirin, of jijjiiruun qaba. Ilaalcha koo jijjiiruun qaba. Gaaf sana jijjiirama bira ga'a. Gaaf sana kan hin addunyaa jijjiiru. Ilaalchi koo yoo jijjiirame addunyaa jijjiira. Waggaa 5 gaafa hojjetu waggaa 5 keessatti of jijjiira. Waggaa 5 booda immoo maatii isaa jijjiira. Waggaa 5 booda ammas immoo ganda isaa jijjiira. Waggaa 5 booda naannoo isaa jijjiira. Waggaa 5 booda biyya isaa jijjiira. Waggaa 5 booda Afrikaa jijjiira. Waggaa sanaa booda immoo addunyaa jijjiira. Laala. Nuto meeqa keenyattu jijjiirama ni barbaanna, guddachuu ni barbaanna. Jijjiirama waan yoo jennu dursa maaliin an jijjiiramaaf dursa maal gochuun qaba? Of jijjiiruu narra jiraata. Jijjiirama yoo jennu salphaa ta'uu danda'a, guddaas ta'uu danda'a. Akka nuti yaadnutti akka ilaalcha mataa keenyaatti. Maaliif namni jijjiirama barbaadu tokko jijjiirama sanaaf maal of hoo jijjiire namni tokko of jijjiireera dursa. Maaliif jijjiirama gaafa jennu nuti bakkee tokko gaafa bakkee tokkotti jijjiiramnu yookaan hojii tokko gaafa jijjiirru hojii qofa jijjiiruu miti. Ilaalcha keenya jijjiiruudha. Biyya tokko irraa gaafa biyya tokkotti deemnu bakkee ijaa jijjiirreef jijjiiramna toon ta'in ilaalcha keenya jijjiiruudha. Gaafa ilaalcha kee jijjiirte jijjiiramuu ni dandeessa. Gaafa of jijjiirte dursa kan biyya jijjiirtu maatii fakkeenya kan taatu. Namoonni jijjiirama gaarii fidan dursa maal godhu? Of jijjiiru, of irratti hojjetu. Isaa booda kan biyya jijjiiruun siif ta'u. Kanaaf addunyaa keenya jijjiiruu ni barbaanna, of jijjiiruu ni barbaanna, guddachuu ni barbaanna. Garuu dursa maaliin? Of hin jijjiirree. Kanaaf dursa maal gochuun irra jiraata? Of jijjiiruudha. Jijjiirama gaafa jennu bakkeedhaa gara bakkeetti deemuu osoo hin ta'in, biyyaa gara biyyaatti osoo hin ta'in, ani of jijjiirreen jira. Isaa booda biyya kan jijjiiru.
Isa kanaaf namni tokko jijjiirama yoo ta'innu jijjiirama keessatti bu'aa bahiin jiraachuu danda'a. Jijjiirama keessa immoo maal wanta hedduutu jira. Yoo of jijjiirte jijjiiramni maal akka ta'e ni beekta. Bakka illee yoo jijjiirte namoota jijjiiruu ni dandeessa. Yoo ilaalcha kee jijjiirte namoota jijjiiruu ni dandeessa. Yoo kana goote bakka guddaa gahuu ni dandeessa. Ofitoo hin jijjiirin maatii kee jijjiiruuf hin kaatiin. Otoo hin jijjiirin biyya jijjiiruuf hin kaatiin. Otoo hin jijjiirin nama jijjiiruuf hin kaatiin. Kanaaf dursa ofaa jijjiiru. Ilaalcha keenyaa jijjiiru. Ilaalli ati yookaan immoo ilaalchi kee fakkeenyaaf dursaati jijjiiramaaf qabdu maal fakkaata? Bareedaa? Hojii keetiif ilaalcha ati qabdu maalin? Ilaalli ati jijjiiramaaf qabdu dursa maal? Baay'ee namatti tola. Namatti tolee jijjiirama bira ka'uuf immoo aarsaan sirra jiru ni jira. Maaliif jijjiiramni akkasitti hin dhufu? Jijjiiramaaf immoo bu'aa bahii ni jira. Bu'aa bahii sana keessa gaafa dabarte immoo ati bakka barbaadde sana gahuu ni dandeessa. Kanaaf jijjiiramaaf aarsaa kaffallee yoo deemne jijjiiramuu ni danda'a. Kanaaf yeroo hundaa namni tokko jijjiirama ni barbaada, aarsaa kaffaluu hin barbaadu. Guddachuu ni barbaada, guddinaaf wanta isa barbaachisu sana hin kaffalu. Sababiin isaa maaliif? Wanta hedduutu jira achi keessa. Fakkeenyaaf jijjiirama yoo jennu jijjiiramni teenyee hin jiru. Jijjiiramni dhaabbannee hin jiru. Jijjiiramni iddoo tokko teessee jijjiirama hin barbaada. Fakkeenyaaf jijjiirama ni barbaada. Simchatti teessee akkasumatti yoo taa'aa oolte jijjiiramni hin dhufu. Jijjiiramaaf aarsaa kaffaluu, jijjiiramaaf bu'aa bahii keessa bahu, jijjiiramaaf arrabsamuu, jijjiiramaaf maaliif kaayyoo wanta qabdu jechaadha. Kaayyoon maaliif jijjiirama keessatti ni argama. Jijjiirama keetiif immoo bu'aa bahii keessa yoo dabarte, yoo dheebotte, yoo beelofte, yoo namni siin jedhe, yookaan namni hin dandeessu yoo siin jedhe, gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf yoo jabaatte jijjiirama bira gahuu ni dandeessa. Kanaaf bakkatti jijjiirama osoo hin ta'in nuti maal jijjiiruu qabna? Ilaalcha keenya maaliif naannoo keenya, mana keenya edda jijjiirree booda kan of edda jijjiirtee booda bakka guddaatti kan baatu. Kanaaf dursa of jijjiirree namootaaf adeemu. Dursa of jijjiirree maatiidhaaf. Dursa nuti ilaalcha keenya jijjiirree hojiidhaaf. Hojiin keenyaaf immoo ilaalcha gaarii qabaachuu. Ilaalcha gaarii yoo qabaatte immoo jijjiirama gaarii fi bira gahuu ni dandeessa. Kanaaf yeroo hundaa maalinni jijjiirama gaafa jennu jijjiiramni waanuma taa'amee dhufu ni fakkaata. Maaliif bu'aa bahii ni qaba, aarsaa ni kaffalta. Isaa booda kan iddoo guddaa gahuu dandeessu. Kanaaf yeroo hundaa jijjiirama yoo taanu namoota baay'ee jijjiiruun dura of jijjiiruu. Sini galee kanaaf dursa ofiif isaan booda naannoof maatiif wanta hedduuf kan dandeessu. Namni of jijjiire kan naannoo jijjiiru. Kanaaf hundi keessan immoo waan iddoo akka irraa argattan abdii guddaa qaba. Yeroo hundaa Shanangadaa tuubii egaa leenjii garaagaraa beekumsa waliin irratti qoodannu wanta ta'eef yeroo hundaa subscribe gochuudhaan yeroo hundaa leenjii yoo isinii gadhiifamu yeroo hundaa barumsi garaagaraa yoo nuuf qoodamu akka isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa tuqxanii olii godhachuu ni dandeessu. Warroonni immoo maamilan taane nooraa naa dhufuu seenaa isiniin jechuu danda'a. Kanaaf manni kan keessanii seentanii itti fayyadamuu wadeen jijjiirama gaariirra gahuu ni dandeenya. Kanaaf yeroo hundaa chaanaaliin kun kan keessanii kan keenya irratti wanta beeknu wal barsiifne jijjiirama gaarii guddachuu of jijjiirree naannoo biyya namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu ni dandeenya. Kanaaf nagaan jaalalli tokkummaan badhaadhin immoo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jechuu barbaada. Kanaaf hundi keessan yeroo hundaa egaa viidiyoo tokko yoo dhaggeeffattan amma dhugaatti dhaggeeffadha. Namoonni baay'een viidiyoo tokko yoo dhaggeeffatan nurraa hariin. Kanaaf inni jalqaba irratti dubbatamee fi dhuma irratti dubbatame yoo amma dhumaatti dhaggeeffanne firii tokko irraa uumuu dandeenya. Yoo gimmaasha dhaggeeffanne garuu viidiyoon sun nuuf yookaan vaaliyuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Yoo amma dhumaatti yookaan immoo xumurree vaaliyuu ni qaba jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa waa tokko yoo dhaggeeffannu ofii jennee waa tokko irraa ni arganna, jechoota garaagaraa irraa ni arganna. Kanaaf amma dhumaatti yoo dhaggeeffanne faayidaa hedduu qaba. Kanaaf hundi keessaan bakka jirtanitti nagaa fi jaalalli gammachuun argachuun isiniif haa baay'atu. Nagaan naa bulaa.